malo ya rabbi nudi di godanya walalo 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 abdii fi caaltuun haadha manaaf abbaa manaati. Abdii fi caaltuun amantiin jaraa garagaraadha. Dhuguma haadha manaatiif abbaa manaati kan jeesin hundatti gaafii ta'e har'an tana gabaa si funaanee nama odeeffannoo guutuu harkaa qaburraa fuudhee dhufeetan jira hanqadumaatti nu wajjin turaasiniin jedha. Ammallee mootuyyuu Amaanee fi Abdiin dhuguma jaarsaaf jaartidha moo piraankii hojjetaa jiranii isa jedhus waliin kalaalu ta'a. Qacam godhee manacaqee asitti isinii fideetiin jira. Odeeffannoon kun odeeffannoo dhugaati jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warra amantii biraa sordoftan nageenyi keenya shambaa jee bakka isin jirtanitti isin bira haa ga'u nageenyi rabbi hunduma keessanii haa baay'atu. Viidiyoo kana laayikii gochuun jalqaba. Maaliif laayikiin kun yeroo baay'ee laayikii godhame bira tare. Okay, laayikii gootan galatoomaa isiniin jaa. Tole egaa dhuguma nama meeqatuyyuu caaltuu fi abdiin abbaa manaatii fi haadha manaa dhugaatii dhuguma wal fuudhanii abbaa manaatii fi haadha manaatii jedhee nama meeqatuyyuu amane. Nama meeqatuyyuu jaarsaaf jaartii miti jarri kun piraankii nu godhaa jiranii jedhee nama meeqatuyyuu amane. Nama meeqatu chaanaala isaanii hordofaa jira. Nama meeqatuyyuu immoo waa'een isaanii isaan yaachisaa jira. Jechuun namoonni baay'een beekanii dadaarii jireenya ofii isaanii namaaf ni jiraatan. Kana jechuun kiyyaa miti. Yeroo tokko raajii sanitti hin ta'u hojiin samucaa kanaa jechuudha. Abdii jechuudha. Raajii sanitti hin ta'u yeroo tokko dhugumaan dhugatti dhiirti hanqa kana muluu gara jabata dubartitti meenaati maa. Anaaf gaafii garuu isiniif mee akkami? Anaaf garuu yoo baay'ee gaafii natta'e. Gaafii natta'e saniif garuu qoradhee sin biraan ga'u farra dhufeetiin jira jechuudha. Hanqadumaatti nu wajji turtan bichaa dhaggeeffattan. Akkuma isaan immootuyyuu laayikii gochaan jirtanii. Sabiskiraayib illee tuqadhaa uummata qashtii. Akkasini wajjin turu hanni shaadha hanni yeroo kamushaa shambaa waan jeeseen biraan geetti odeeffannoo haarawaa keessattuyyuu waan jaalalleewwan lamaanii kana bichaadha keessin hojjettu kan polotikaa irraa bilisa ta'e chaanaalli aartii hanni tubbu kan immoo Dooktor Hanni polotikaa irraa kan bilisa ta'edha jechuudha. Kanaafiyyuu jaalalaan shaa jettanii jaalalaan akka dorgomtan addunyaa wajjin isin kan taasisu Dooktor Hanniidha jechuudha. Egaa akkuma yaadatamu jechuudha abdiin haadha manaa sadii qaba amma kanatti kun hunduu garuu piraankiidha moo dhugaadha kan jedhu waliin kalaallu taazarazzarree jechuudha. Haati manaa tokkoffaa biyya jirti haati manaatti aantu caaltuudha haati manaatti aantu Amaanidha jechuudha. Okay. Garuu osoo caaltuun haadha manaa isaa dhugaa taatee abdiin akka kana caaltuu dararaa ture Amaaneen akkamitti ijaan kan argaati biyya tokko keessa osoo jiran deebitee immoo mucaadhuma kanatti heerumti. Mee isin hagam takka gaafisitti ta'e jechi kun yookaan gochi isaan irra jiran kun hagam takka gaafisanii ta'ee jira. Kana jechuun namoonni wanti waa'ee isaanii daawwattoonni isaanii jechuudha waan gaarii tokko irraa barachuu qaban. Kanaaf waan gaarii tokko gabbahanii osoo barsiisan. Mee amma viidiyoolee isaan gadhiisan hunda isaaniirraa ilaalame shaangulliitii boottu bichaan guutamee jira. Maali akka kana mira jechuun ምንድን ነው እሱ ማይከነ ሰገጤታውን ቆይ ማሊፍ በርባች ኩኒ እንዲ ማሊዋን ጋሪ በርሲስተን አዋሳ ማሊዋን ጋሪ በርሲስተን ኦጃር ሰልጃርቲ ጃለለ በርሲስተን ኦጃለለ ወለማን ጃለለ በርሲስተን ማሊስ ዲቀበገሩ ማል ጥላችን ከከና ማሊክ ከነ ጎረቹን ቆያት ለሙስሊም ሚቲ Piraanki hojjetaa akka jirtu nu gala jira. Piraanki akka ta'e nu gala jira jechuudha. Ilmi namaa kana cikkanii kana mara hin godhu jechuudha. Ati osoo cakkanteetu iyyuu hojjetee abdii jechuudha. Michiyyoo deemtee sitti hin heerumtu. Eenyu maqaan si amman tanaa nyaawu. Maarreen pirankii godha. Maarree ta'e akkasiin ta'e ijaartee haadha manaa biyyaa qaba. Jinni jettu dhuftee jechuudha. Duraayyuu caaltuu waan ati miidiyaa kanarratti godhaartu. Harkaa turteemi osoo ati dhugaa caaltuu mana keessatti akkas goote isin garuu gabbaatee kan hojjettu yaani dhuftee sitti heerumtu jechuudha. Isin galtee isin kana beekuu qabdan. Uummata qashtii jechuudha abdiin dursa jaartii hin qabu dhugaan jiru isa kana garuuyyuu dhugaa jiru jechuudha rabbitu beeka malee namni beeku hin jiru jechuudha. Garuu akka odeeffannoo nama bira geette jechuudha namni itti aanu akkanatti meeti jaartii biyyaa akka abdiin hin qabnedha. Ammallee mootuyyuu caaltuun amantii biraa irraa gara amantii islaamaa akka dhufte dhugaa ta'uu irra geennettidha kan jirru. Caaltuun immoo dhugumaan haadha manaa isaa kan hiikaa ta'uusaas irra geennettidha kan jirru. Garuu immoo amaaneettuun piraankiidha jechuudha. Akkasii qabadhaa malee dhugaa miti jechuudha. Dhugaa miti jechuudha amaaneen piraankiidha jechuudha. Sababni isaatis amaaneen caaltuu osoo inni akkana godhu ijaan argaa nu amma warri miidiyaa kanarratti argine bakka nu salachee nu hanqisiisu geelaan nu hanqisiisu
Hanqisiisu geera jechuudha bakka wanti abdiin hojjetaa jiru. Kanaafuu osoo kan argitu garuu nuni amaaneen tun itti heerumte jee yaadu jechuudha. Bazaa laa immoo naawwa akkamiin nati galtee ergaa kana itti sheerii godhaa. Itti sheerii naa godhaa isin. Naawwa akkamiin jechuudha. Hin fakkeessiisii galtee bakka amma ngaa taphattanii jirtanii bakka amma jaalala barsiisaa indee hin dabbaru. Hin dabbara baallaa indee hin dabbara. ተበዛኩ ምን ያደርጋል ጀዲ አማሪፋቲን በቃ እንዴ ምን ሆናችኋል ኑጀቹዳ ሸመረገን ከን ሚዳማ ጅረኒፍ ሰገሌ ተውን ኢትፉፈ ጀቹዳ ከናፉዩ ኢስኒለ ሰገሌ ተውን ኢትፉፈ ጀቹዳ ዮ ሲናከረት ኢትፉፍተሪ ማሊፍ dhaggeeffattoota keessaniif sirrii miti jechuudha. Dhaggeeffattoonni keessa akkasiin dhaggeeffatu waanuma isin dhugaarra jirtan isin se'a jechuudha. Isin galtee garuu dhageewwan namni bar waan argetu iji argeet onneen murteessuu danda'a. Ijaan isin harkaa jira waan isin hojjetaa jirtan. Isin galtee hordoftoonni keessan dhugaadhuma jedhaniitti fudhatan jechuudha ijoollee miskiin. Isin garuu piraankii godhaa jirtan jechuudha. Kanaafiyyuu isin hordoftoota kiyya caaltuun haadha manaasaa ta'u akkasii hubadhaadha. Abdiin immoo amalli isaa galtsa bahaariin isaa kanaa miti akkasitti hubadhaadha. Maaliif yoon inni jiraa miti qabaatullee hanqa kana mara nama birriitti amanuu nama birriif jecha waan hin taane shamarratti raawwatu miti. Kana nama itti aanu nama keessan qoradhetu natti hime jechuudha. Kana mara nama badaa nama akkasitti bakka shamara qalee nyaachuu barbaadu fakkaata. Bara yeroo amma miidiyaa kanarratti akkan godhatu kana maallaqaa miti nama shamara hawwu qalee nyaatu godhu fakkaata. Isin galtee so nama akkasii akka hin ta'in isinitti hima guyyaa har'aa kana. So michiyoon ammaan tana manaaminee shinjiinni jaansuni piraankiidha. Isin akkasitti qabadhaa jechuudha. Caaltuun immoo asirratti waa'ee caaltuutiif dhufe jechuudha. Maaliif caaltuun tokko irratti amantii biraa keessa kan gara amantii keenyaatti dhufte jechuudha. Nama gara amantii kanaatitti dhufe jabeessuu namni islaamaan nama amantii biraa keessa gara amantii kanaatitti dhufe tokko jaalachuu simachuu ta'uu qaba malee xilaachaa baqqaan jiraa miti akka baqa. Akkana gochuun sirraan turre kabaji caaltuudhaaf kennutu sirraa ture malee jechuudha abdii. Dhugaa rabbii siin jira jechuudha. Dhugaa rabbiitti kun dhugaa fi dhugaa jiru jechuudha. Piraanki irrallee osoo jiraattanii siif caaltuun osoo haadha manaaf abbaa manaa ta'us baattanii piraanki irrallee kan jiraattan taate jechuudha. Silaa biitu barri yaman bar piraanki gochuutti jirtanii hundi keessan iyyuu. Muudii irratti hin qabatinaa piraankiin keessan nuu galee jira. Haa ta'u malee garuu iyyuu piraanki godhaa rakkoo hin qabu. Garuu caaltuun amantii biraa irraa dhufte. Dhugas ta'ee pirankis ta'ee haalli ati caalturra raawwataa turte sirrii miti jechuudha. Sii galtee sirrii miti. Ijoolleen amantii kanatti dhufaa jiran maal hubatan? Maal baratan? Ati nama islaamaa miti? Ma akka kana sagaxee wayiif goota reendee bakka akka dubaraa osoo hin taane akka dhiiraa ta'e dhiirri cabsee dalagee yoo galee niitii isaa bulchatu yoo niitii isaa horatu beekna malee dhiirti tadaggaafii dhiiranii jiraa miti tadaggaafii dhiira moo isiitti dhiira? Ati dhiira miti ma? Ande ma surree kaawwatteeti deemtaa miti? Waay! Kana mara muudiin qabatin kaa? Kana mara muudii yoo qabatte bar maqaan beef karaan bee tokkodha. Amma hajjiin baalageedha. Hajjiin nama mallaqa namaa nyaatu, mallaqa shamaraa nyaatu, mallaqa shamara nyaataa, mana taayetiin mallaqa shamaraa nyaataa kan jiru maqaa sibii jira. Maaloo? Hagas hajjiin gobeziidha saba isaatiif dhaabata. Hoo jedhanii sirraa haasan maali? Ani wanti sirraa haasa'u dhufe duwifana irraa ta'e jechuudha. Caaltuudhaaf baay'ee dhukkubsadhe. Caaltuudhaaf baay'ee nutti dhagahame jechuudha. Caaltuun kabajaa guddatu siin mala jechuudha. Caaltuun amantii biraarraa gara kan dhufte waan ta'eef kabajaa guddatu caaltuudhaan mala jechuudha. Caaltuun immoo akkuma miidiyaa irratti gootu manattis goota taananiin dhugaa cubbuu guddaa mana keetti galtee jirti. Jireenya kee keessatti cubbuu guddaa baattee deemaa jirti jechuudha abdii. Kanaafuyyuu biraan akkanaa geettan rabbiif jecha sin gaafadha jechuudha. Yoo dhugumaan kan dhageettaate piraankii muciyyuu amma wajjin jirtu tana wajjin hin qabde kana dhaabii caaltuu galiiti caaltuudhaan araarame caaltuu dhiifama gaafadhu siin jedha. Kun dhaamsa kiyya nasihaadha jechuudha. Hordoftoota keenya kanaaf kana fakkaata. Akkasitti hin shawwadaminaadha. Amaaniin piraankii godhaa jirti malee jaartii isaatii miti. Isin akkasitti hubadhaa isiniin jaa.
waan na wajjin haga dhumaa turtaniif baay'ee sin kabaja baay'ee sin jaaladhaan kasi wajjiniin ture haannishaadha galatoomaa warri chaanala kiyyatti makamaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa harkaan jira kabajamaa ulfaadhaa oromoo kiyya warri sheeris naa godhaa jirtan baay'ee takka onni irraa sin jaaladha.